Akkam jirtu qashtiiwwan Oromoo har'a kan isinii dhiyeessuu barbaadu dhimmani waa'ee biyya Kanaadaa irratti kaleessa kaasee irratti hundaa'etanii. Egaa namoonni baay'een akkamiin akka dhufuu barbaaddan gaaffii naa ergitanii jirtu. Gaaffii hedduudha kan jiru. Egaa kaan namoota already informationii kana sirriitti qabu, kaan immoo informationii kana sirriitti hin qabani. Kanaaf jalqabumarraa kaanee yoo deemne gaarii natti fakkaata. Warri kanaan dura informationii qabdan hiriyoota keessaniif namoota beektaniif deema. Namootni ganaa informationii kana baruu barbaadan immoo asirraa ilaalaa isteeppiidhaan deemna jechuudha. Jalqaba maal gochuu akka qabdan, akkamiin akka deemuu qabdan, maal ilaaluu akka qabdan sanarraati kaana. Egaa akkuma kaleessa isinii kaasee ture, akkuma amma asirratti argaa jirtan mootummaan biyya kanaa namoota baay'inaan akka barbaaduu fi keessumaa amma weebsaayitii isaanii irratti Government of Canada kan jedhu kanarratti akkuma argaa jirtan kana namoota baay'inaan akka barbaadu keessumaa ibsee jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti akka argaa jirtan kanatti waggaa darbe keessa jechuudha. Namoota akkuma 400 ol kan ta'utu biyya kanatti dhufee jira jechuudha. Akkasumas egaa waggaa itti aanutti sagantaan mootummaa biyya kanaa namoota haga 500 fiduudha. Keessumaa bara 2025tti namoota haga 500 biyya kana akka dhufanii yookaan immoo biyya kana jiraataa ta'anii hojii biyya kanaa keessatti isa ta'uu walumaa galatti jechuudha. Dinagdee biyya kanaa keessatti gahee guddaa akka taphatan kan barbaadu jechuudha mootummaan biyya kanaa. Egaa eeriyaan mootummaan biyya kanaa barbaadu eeriyaa gurguddaan jiru. Keessumaatii namoonni baratanii keessumaa namoonni barnoota qaban barnoota olaanaa qaban kan isaan ittiin dhufan jechuudha. Inni kun egaa karaa express entry kan ta'e namoonni dhufuu barbaadan yookaan skilled worker warri ta'anii fi qualificationii sana namoonni qaban isaan dhufan kan inni barbaadu eeriyaan jiru. Health carein jira. Manufacturing keessumaa jira jechuudha. Indaastirii adda addaa irratti. Ijaarsa dabalatee jira jechuudha. Saayinsii fi teekinooloojii, injineringii fi maatisii keessumaa namoonni amma barataan hedduun Itoophiyaa keessaa injineringii baratee kan jiru jira. Namoonni kun baay'ee barbaadamu jechuudha. Namoonni maatisii danda'an baay'ee barbaadamu jechuudha. Heelzi keerii irrattis indaastirii kamiyyuu keessatti kan namoonni jiran baay'ee barbaadamu jechuudha. Inni kun egaa akkaataan namoonni itti barbaadaman kun isteetiidha. Isteetiitti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Akkaataa isteetiidhaa ilaaluu dandeessu ofii keessaniif jechuudha. Egaa waa'ee kanaa akkuma sila isinii kaase egaa gaazexaa adda addaa irratti ba'ee jira. Inni kun jechuudha Zeekonomistiidhaan ibsamee jira. Akkasumas immoo CBC News irratti illee ibsamee jira biyya kana jechuudha. Inni kun walumaa galatti oduu qabatamaa fi oduu dhugaa ta'edha malee oduu sobaa miti. Namoonni tokko tokko oduun kun soba ta'uu danda'a. Namoonni baay'inaan dhufuun isaanii nutti hin fakkaatu namoonni waan jiruuf kun dhugaadha. Hagan kun namoota 500 deemaa. Namoonni 500 jechuun egaa sadarkaa addunyaatti kan beekuu qabdanii biyya tokko kophaa miti. Biyyoota addunyaa kanaaf nama 500 sana keessaa isin tokko ta'uu dandeessu. Kanaafuu wanni gochuu qabdan carraaqqii akkamittiin dhufuu danda'a, maal gochuun qaba waan jedhu sana ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa maal gochuu akka qabdan jalqaba isteeppiin jalqabaa kan isin ilaaluu qabdanii isa kamtu na ilaallata, karaa kamiin dhufuu danda'a waan jedhu sana adda baasuu danda'u guddaan qoffaan jechuudha. Kanaaf maal gootu weebsaayitii makana Kanaadaa amma argaa jirtan kana iskiriinii irratti jechuudha. Kan mootummaa Kanaadaa weebsaayitiin isaanii jira. Government of Canada kan jedhu isa kana. Isa weebsaayitii sana seentaniitu ilaaltu jechuudha. Amma fakkeenyaaf weebsaayitii kana gaafa seentan kan isin argattan asirratti jobs kan jedhu jira, immigration citizenship kan jedhu jira, business industry benefit kan jedhu baay'ee jira. Inni kun akkuma biyya kanaattis akkuma addunyaattis namoonni waan barbaadanii eeriyaa barbaadan irratti waan apply godhan of keessaa qaba jechuudha. Isin as keessaati kan most probably kan isin ilaallatu immigration citizenship jedhanii yaada. So yeroo isa kanarratti bantanii optioniiwwan adda addaa argattu jechuudha weebsaayitii kanarraati. Option isin argattan fakkeenyaaf kanaan dura appilikeeshinii gashitanii jirtu yoo ta'e appilikeeshinii kan isin itti ilaaltan my application kan jedhu waa'ee kanaa ilaaluu dandeessu processing time isaa dabalatee jechuudha. Egaa karaa biraa kan isin barbaachisu baay'ee isin barbaachisu akkamittiin gara biyya kanaa dhufuu dandeenya immigireet akkamittiin goona waan jedhudha. Optioniiwwan hedduu qabdu.
Fakkeenyaaf akkaataan gara biyya kanaatti dhuftan daawwannaadhaaf dhufuu dandeessu. Keessumaa namoonni birrii guddaa qabdan yookaan namoonni daawwachuu barbaadan biyya kana daawwannaadhaan dhufuu dandeessu. Namoonni daawwannaaf dhufuu barbaadan gaa viziitii isa jedhu kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Viziitii keessa galtu. Viziitii keessa erga galtanii booda informationii kana jira. Find information about visiting from outside of Canada kan jedhu kana jira. Isa irratti galtanii kilik gootanii ilaaltu. Visit Canada kan jedhu kanarratti akkuma argaa jirtan kana. Amma biyya Kanaadaa keessa jirtaa kan jedhu jira. Information isaa akkasittiin isinii kaa'ama jechuudha. Already Kanaadaa keessa isin waan hin jirree fi kan isin ilaaluu qabdan viizaa apply gochuudhaaf yookaan immoo electronic viizaa yookaan electronic travelii apply gochuudhaaf eligibility moo miti waan jedhudha. Egaa eligibility dha biyyi keenya garuu kan nu barbaannu viizaadha. Viizaa waan ta'eef isa sana apply gootu jechuudha. Kanaafuu apply for visitor visa jettaniitu galtanii isteeppii sana hunda deemtanii guuttaniitu dhufuu dandeessu jechuudha. Inni kun egaa yeroo baay'ee namoonni birrii guddaa qaban maaliif birrii keessan ilaaluu danda'u. Namni kun dhuguma daawwannaadhaaf deema moo maaf deema waan jedhu ilaaluu danda'u. Isaan sana normaali. Ofii keessaniif diteelii waa'ee isa kanaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Amma kan irratti xiyyeeffachuu barbaadu waa'ee namoonni hojiidhaan akkaataa kamiin akka dhufuu danda'an irratti haasa'uun barbaada. Guyyaa kan biraa immoo waa'ee akkaataa barnootaan dhufuutti isin dandeessaniin isinitti hima jechuudha. Egaa akkaataa hojiidhaan dhufuu namoota fedhii qabanii fi isa kana ilaaluu dandeenya. Inni kuni express entry kan jedhu jira. Express entry egaa yeroo baay'ee namoota baay'ee ogummaa qaban already barnoota baratanii hojii keessa namoota jiran isaan kana ilaallata jechuudha. Sadarkaa yuunivarsiitiitti ta'uu danda'a, sadarkaa indaastiriittis ta'uu danda'a. Sadarkaa adda addaatti namootni already iskiilii adda addaa qaban, iskiilii kan fayyaarras ta'uu danda'a, kan fakkeenyaaf injineeringii keessa warra jiras ta'uu danda'a, manaajimentii keessa ta'uu danda'a, eeriyaa kamirratti iyyuu jechuudha. Namoota already iskiilii qaban isaan kan asirratti barbaadamu jechuudha. Isaa egaa inni kun still Provinsii yookaan immoo isteetiidha. Isteetillee garaagarummaa qaban kuni qabxiin isaan kanaaf barbaachisullee garaagarummaa qaba. Dursa egaa waa'ee express entry kana diteelii isaa galuu keessaniin dura wanni sun gochuu qabdani. Aappiin isaa jira Play Store irra galtanii jechuudha. An dhuguma qabxii barbaadamu biyya kanaaf qabxii barbaadamu qabaa'ee waan jedhuudha kan isin ilaaluu qabdani. Yoo xiqqaate ida'ama waliigalaa qabxii barbaadamu keessaatii 557 minimamiidha biyya kanatti amma. Egaa inni kun ida'ama waliigalaa gaafa jennu maaltu ida'ama waan jedhu immoo ilaaluun barbaachisaadha. Kanneen ida'aman egaa express entry keessatti sadarkaa barnoota keessaniin ilaalama. Language assessmentiin jira keessumaati Ingiliffa qormaata isaa fudhattanii keessumaa qormaata erga fudhattanii booda qabxii isin qabdan mataan isaa murteessaadha. Qabxii meeqa qabdu waan jedhu ni ilaalama jechuudha. Tokko isaa irratti pooyintiin kennama. Maariitaal istaatasii ni ilaalama. Namni isin itti heerumtanii jirtan yookaan immoo fuutanii jirtan biyya kana jiraachuu dhiisuun isaa illee garaagarummaa qaba. Akkasumas barnoota isin barattan biyya keessatti ta'u yookaan immoo biyya kanatti garaagarummaa qaba. Inni kun egaa tokko isaa pooyintiin kennameetu pooyintiin kennamu kun waliigalatti ida'ame. Qabxiinsaa 557 ol yoo ta'ee fi carraan isin skilled worker taatanii gara kana dhufuu bal'aadha jechuudha. Isa ganamma inni ilaalagamee amma tokko akkuma ilaaltan egaa express entryidhaan kana fakkaata kilik gootanii diteelii isaa deemuu dandeessu isinii. Asirratti akkuma argaa jirtan how express entry works kan jedhu jira. Information kan inni isinii kennu get the document you need documentii barbaachisaa ta'e akkaataatti submitii goota waa hundayyuu isa kana inni kun gaayidii isin godha. Inni guddaani wanni kana weebsaayitii kana seentanii ofuma keessaniitiif tokko lamaan hordoftanii ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Erga isa kana ilaaltanii booda asirratti amma akka argaa jirtan kana qabxiiwwan express entry kana keessatti qabxiiwwan barbaadaman akkasitti liistii kaa'amee jira jechuudha. Amma qabxiin amma isinii kaasee jechuudha. Seekshiniidhaan tokko isteetiidhaanis kaa'amee jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan barnootaa irratti ilaaluu dandeessu. Kan barnootaa irratti gaafa ilaallu qabxii hagamiiti fakkeenyaaf sadarkaa PhD kan qabu, sadarkaa maastersii kan qabu, qabxii meeqa argataa kan jedhu jira. Sadarkaa BSc irra kan jiru qabxii meeqa argataa. Isa sana normaalii fiildiin isin ittiin barattan mataasaa akkaataa kanaan amma asirratti diteelii isaa kaa'u jechuudha. Peejiin kun diteelii isaati kan inni kaa'u. Isa kana qabxii isaan kennanii wajjin tokkoon ilaaluu dandeessu jechuudha ofii keessaniiti.
Amma akkuma asirratti argaa jirtan maximum 500 point if foreign national has no accompanying spouse or common law partners jedha. Inni kun gaa keessumaa comprehensive ranking systemii total pointii isaa jalatti gaafa laaltan jechuudha. Akkasumas asirratti gadi buutanii ilaaluu dandeessu tokko tokko waan jiruuf umurii dabalatee jechuudha. Fakkeenyaaf umuriin baay'ee murteessaadha. Namoonni nama umuriin isaanii waggaa 29 haga 29 namoonni jiranii qabxii guddaa argatu jechuudha. Keessumaa umuriitti gaafa dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf qabxii 110 argatu umuriin isaanii 20 haga 29 kan ta'u jechuudha. Kanaafuu ilaaluu qabdu isa kana normaali. Ani eessa keessan jira qabxii isa kam yeroo ittanii tokko tokkoon ilaaluun barbaachisaadha. Akkaataa kanaan umuriin liisti ta'ee jira jechuudha. Umurii baay'ee xiqqaan keessumaa waggaa 17 fi isaa gadi namoonni ta'e zeeroodhaan argachuun qabxii gaarii hin qabdanii. Umuriin keessan 18 yoo ta'e immoo 99 jechuudha. Akkasumas immoo umuriin baay'ee gaafa guddatus rakkina qaba. Inni qabxii gadi buusa jechuudha. Fakkeenyaaf umuriin gaafa 43 fi isaa ol ta'u qabxiin baay'ee gadi bu'aa dhufa. 45 taanaan garuu qabxiin isaa zeeroo ta'a jechuudha. Akkaataa kanaan liisti godhee kaa'ee jira. Level of education keessanis gaafa dhufu hin argitu. Level of education fakkeenyaaf amma barnoota isin barattan secondary school credential yoo ta'ee fi zeeroodha. Akkasumas immoo isaa ol gaafa ta'aa deemu garuu jijjiiramaa deema jechuudha. Qabxii guddaan asitti kan kenname qabxii kan warra PhD level PhD yookaan sadarkaa university doctorii warra qabanii fi qabxiin 150 jechuudha. Maaliif inni kun more skill waan jedhamee yaadamuuf jechuudha. Kanneen kaan amma sadarkaa yuunivarsiitii warri jirtan sadarkaa maastersii fakkeenyaaf warreen jirtan qabxii 135 qabdu. Akkaataa kanaan gaa tokko tokko nama diteelii isaa kanan hundayyuu ilaaluun isiniif kaasuu ofii keessaniif seenaa ilaalaa qabxii isaa hundayyuu ilaalaati isa kana ofii keessaniif ilaalchaa deemuu dandeessu yookaan immoo aappii isaa sana buuftanii aappii isaa sana irratti tokko tokko isaa idaa'ee isinii kaa'a. Idaa'ee erga isinii kaa'ee booda yoo qabxii isin fiddan akkan sila isiniin jedhee 557 yookaan immoo 600 isaa ol yoo ta'ee fi gara biyya kanaa dhufu carraan keessan persentii 90 milkaa'eera jechuudha. Kanaaf egaa akkaataa kanaatiin dhufuu dandeessu jechuudha. Isa kana egaa wanni gochuu qabdan maa inni dursitanii keessumaa wanni guddaan yeroo baay'ee gaafa skilled worker irratti gaafa dhufu rakkoo guddaan afaan Ingiliffaati yeroo baay'ee jechuudha. Maaliif skilled worker gaafa taatanii jettan afaan Ingiliffaa baay'ee barbaadama. Afaan Ingiliffaa kan inni barbaadu keessumaayyuu akademiksii ta'ee kan itti fudhatanii IELTS fudhattu yoo ta'e fakkeenyaaf IELTS irratti akademiksii ta'ee qabxiin isin qabaattan tokko tokko baandii jiru irratti fakkeenyaaf riidingii irratti raayitingii irratti liiseningii irratti spiikingii irratti isa ta'u isaan kana irratti tokko tokko baandii kana irratti qabxii torbaa fi isaa ol qabaachuu qabdu jechuudha. Skilled worker taatanii gara kana dhufuu fi egaa qabxii sana fiduun salphaa miti baay'ee irratti hojjechuu isin barbaachisa afaan Ingiliffaa irratti. Namoonni already sirriitti kanaan dura afaan Ingiliffaa dandeessan isa kanaaf carraa gaarii waan qabdaniif qormaata isaa fudhadhaatii qormaata sana erga fudhattanii booda isa kana apply gochuu dandeessu express entry jechuudha. Isa duwwaa miti egaa kan beekuu qabdan gama barnootaan illee gaafa dhufu afaan waan isin barbaachisuu fi isa kana fudhachuun gaarii ta'uu danda'a. Garuu barnoota irratti egaa waa'ee isaa yeroo biraan kaasa garuu dirqama yeroo hundaa afaan Ingiliffaa qormaata isaa fudhattanii apply gochuun sinirraa eegamuu dhiisuu danda'a. Maaliif yuunivarsiitiin tokko tokko kan dirqama afaan bu'aa qormaataa kan hin barbaanne jiraachuu danda'u afaan Ingiliffaa irratti jechuudha. Kanaaf isaan sana normaali liistii isaa baasnee yeroo biraa ilaalla waan ta'eef rakkina hin qabu. Gama kanaatiin egaa akkasittiin biyya kana dhufuu dandeessu karaa express entry jechuudha. Egaa inni guddaan yeroo baay'ee rakkoo guddaan namoota keenya miidhumaa inni informationii gahaa dhabuudha. Informationii gahaa dhabuun kun immoo namoonni utuma dandeettii qabanii dandeettii dhufuu qabaniitu yookaan immoo dhufanii as hojjechuu qabanii utuu as hin dhufu jechuudha. Yeroo ammaa namoonni Itoophiyaa keessaa namoota hedduu dhufaa jira garuu namoonni dhufaa jiran baay'een isaanii keessatti namoota keenya baay'inaan hin arginu jechuudha. Namootuma Finfinnee kanaa yookaan namootuma naannoo biraarraa baay'inaan dhufaa. Inni kun immoo maa inni namoonni sirriitti informationii waan walii kennanii fi akkasumas sappoortii waan walii godhan sappoortii waan wal godhaniif jechuudha. Karaa kanaan kan dhufu jechuudha. Egaa gama kanaanii kaffaltii mataa isaatii barbaachisa keessumaa yeroo baay'ee apply gaafa gootan kaffaltii ni barbaada. Fakkeenyaaf tuuristi viizaa illee haa ta'u $100 isaa ol barbaada. Fakkeenyaaf tuuristi viizaa irratti appilikeeshinii mataan isaa akkasumas immoo isa kanaan illee apply gaafa gootan dhumarratti
gatii isin gaafataa jechuudha. Qarshii isin gaafataa, qarshii rejistireeshinii haga ta'e isin gaafata waan ta'eef isaan sanaaf illee dursitanii qophaa'uun barbaachisaadha. Egaa akkamittiin qophaa'uu dandeessu? Inni tokko namoota biyya alaa jiran namoota beektanii quunnamuudha. Fakkeenyaaf namoonni biyya alaa jiran qarshii gara biyyaatti erguu danda'an jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf doolaara 100 yoo isaan isin asii ta'anii isin kaffalanii fi isin immoo doolaara sana bakka buusuu dandeessu jechuudha. So namoota beektan kontaaktii gootanii isa kana haala mijeeffachuu dandeessu jechuudha. Dookumentii barbaachisaa ta'e erga qopheeffatanii booda. Inni guddaan hunda caalu egaa dookumentii kanaaf isin barbaachisu dursa qopheeffachuudha. Dursa qopheeffachuudha dookumentii isaa. Dookumentii kamtu isin barbaachisa? Fakkeenyaaf riizyuumiin isin barbaachisuu danda'a. CV'n baay'ee isin barbaachisa. Waa'een qormaataadhaaf fakkeenyaaf Express Entry warra seenuu barbaaddan qormaata dursitanii qoramuun baay'ee gaariidha. Maaliif qabxii keessan gaafa galchitan qormaata sanaan qoramne taanaan zeeroo isin duraa ta'a jechuudha qormaata afaan Ingiliffaan qoramne taanaan. Kanaaf Express Entry galuun danda'amu. Hin danda'u kan jedhu kan jalqaba ofii keessanii access godhaa aappii isaa galaati. Access godhatanii entry levelii sana qabdan taanaan qabxii isaa dhiisaa waa'ee kanaa. Maaliif inni kun isin hin baasu waan ta'eef jechuudha. Namoonni aappii sana gargaaramte yookaan kaalkuleet gaafa gootanii bifa amma isinitti agarsiise pooyintii sanaan kaalkuleet gaafa gootan qabxii barbaachisu minimamii isaa namoonni fiddan garuu isteeppiin itti aanu maalidhaa afaan Ingiliffaa sana qoramtanii yookaan immoo qabxii barbaadamaa sana fiduudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma qabxii sana amma yeroo galchitan maal gochuu isinirra amma isin haganam qaba jettanii yaaddan yookaan already qabdu yoo ta'eef isa galchuu isinirra jira jechuudha. Isa sanarratti hundaa'e kan inni isinii fidu waan ta'eef riizaaltii isaa. So isa kan akkasittiin deemuun ni danda'ama. Kan barnootaa kophaatti isinii dhufa gaa. Namoonni keessumaa Express Entry kana carraa seenuu hin qabne moo carraa kan biraa qabdu jechuudha. Carraa barnootaa ta'uu danda'a. Carraa barnootaa gaafa ta'u immoo carraa barnootaa akkamittiin maaliin waan jedhu immoo yuunivarsiitii kamirratti yoo appilaayi goone immoo kan jedhu isaan sana liistii isaa baaseen isinii fida. Akkasumas akkamittiin riizyuumii yookaan immoo CV isaa qopheessuu akka qabdanillee haga ta'e isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa inni guddaan maayin ofii keessaniifis seentanii ilaaluu qabdu waa'ee kana isan dubbadhu waa'ee hin eegina. Ofii keessaniif seenaa ilaalaa sirriitti waa baay'ee argachuu dandeessu. Isarratti hundaa'e immoo gaafa qabxii tokko tokko isinii ibsu immoo moor isiniif galaa dhufa waan ta'eef jechuudha. Akkasittiin carraa kana yaalaa, carraa kana yaaltanii carraa argachuu guddaa qabdu. Persentii dhibbaa nana mana namoota hedduun carraa kana yoo itti gargaaramtaniif gara kana dhuftanii hojii barbaaddan hojjechuu dandeessu, barnoota barbaaddan barachuu dandeessu isiniin jedha. Egaa yeroo biraa viidiyoo biraadhaan deebiin dhufa. Torbee kana haga danda'ametti gaggabaabseetiin waa'ee kanaa ibsa isinii kennuun yaala. Na hordofuu hin dagatinaa, sheer olii gochuu hin dagatinaa, akkasumas namoota kanneen biraallee akka ga'uuf jechuudha. Akkasumas immoo yaada keessan immoo naa erguu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa tokko tokkoo keessaniif gaaffii hunda keessanii deebisuu hin danda'u. Gaaffii hedduu ka'aa jira waan ta'eef gaaffii baay'eedha kan isin naa ergitanii hunda isaa deebisuu hin danda'u. Garuu haga danda'ame namoota hunda yaada namoota hundaa bifa ittiin adireesii godhuun pooyintii tokko tokko isaan isinii kaasaa deema jechuudha. Ammaa fi waa'ee biyya Kanaadaa duwwaa irratti xiyyeeffadha. Yeroo murtaa'e biyyoota kanneen biraa kanneen akka Awustiraaliyaa, Noorweey fi kanneen biroo fi keessumaa humna namaa baay'inaan barbaadan immoo eeriyaa isaan ittiin barbaadanii fi akkasumas immoo weebsaayitii isin gargaaruu dabalatee isiniif hin fida waan ta'eef na hordofuu hin dagatinaa isin jechuu barbaada. Yeroo gaarii qabaadhaa.